Ruutanutti dabarra. Godina Gujii lixaa aanaa dugda daawwattiidhaa fi dararaanii humnoota nageenyaa mootummaatiin ammas itti fufee jira jedhu jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennanii dararaan ga'uu kan Amnesty International gabaasa harka hedduun caalaa jedhanii jiru. Bulchiinsi godinichaa komii kana waakkatee jira. Qaasim Amaanoo dabalata qaba. Akka jiraattonni kunniin dubbatanitti gochaan isaanirratti raawwatamaa jiru kan dhaabbanni mirga namummaa gabaasee ol ta'uu isaati kan himan. Godinni Gujii baay'ee nama hidhamaadha. Yoo xiqqaatama aanaa dugda daawwaa kana keessaa namni 200 ol hidhameera. Dabalataan ammoo manni buufanni poolisii guutamee gara mana barnootaatti hidhamanii jiran. Haalli amma jiru akka malee yaaddeessa. Kana qofaayyuu mootii baadiyyoota keessatti qabeenya uummataa guuruu warra ijoolleen keessan shiftaadha jedha maanguddoo hidhuu qabeenya uummataa guuranii qaluu gochoonni suukkanneessaan sarbamuu mirga namummaa kun ammallee dabalee jira. Tarii amma wal humna addaa kun nama difuu nama hidhuu sababa tokko alatti gochoota kana kan raawwataa jiru keessattuu godina Gujii lixaa kana. Qaama mootummaatiin alatti yoo qaamni biraa wanni dararaa geessaa jira akkama waan isaa akkami addaan baafattan amma qaama mootummaatiin amma yeroo kanatti qaamni fakkeenya badii hamaa kan raawwataa jiru qaama mootummaati. Ragaa ijaa argisiisa. Uummatni yeroo warri badii kanan dhoofatu uummatuma duratti hojjeta. Yeroo inni badii kan raawwatu uummanni naannoo san jiru kallattumaan gabaasa kenna. Namni bira jiru iyyuu jira. Yeroo inni nama tumeema amma tokko seera asuma Gujii lixaatti jaarsa akkasiin tumtee shaniifi diimaan jette namuma nagaatti duttee shaniifi jette lubbuu rifeensa mataan guddifatu. Rifeensa guddifannaan shiftaas hin jiranii hidhamta. Rakkoo kenna qaamaan shaga dhaqnee jechuutti dhaqqabeera waan addunyaa beektu Amnesty International gadda gabaasa muraasa xiqqaa tokko irraa hojjetee ture waan ifaa bilisaa kun. Wanti inni hojjete sun guutumaa guututti maan qomoo kan fal'aanaan irraa fuudhameeti malee waan rakkoo Gujii keessa jiru hin rakkoo uummata kanarra gahaa jiru ibsu jechuun hin dandeenyu. Haalli jiru akka malee waan badaadha baay'ee namoota ilaalcha siyaasaa addaa qabaatan qofaaf yookiin fuula feesbuukii isaanii irratti waan wanti kun sirraa'uu qaba rakkoon kun uummata irraa dhaabachuu qaba waan jedhame qofaaf nama bu'anii hidhaa jiranii. Mee akkamitti mootummaatu kana godhaaraa qaamni biraa godhaaraa akkamitti addaan baafattani? Lakki qaama biraa miti. Uummanni kan himataa jiru dhimma mootummaan irratti raawwatamaa jirudha. Qaamni biraa inni jedhame odeeffamu sobaadha. Diifimoo isa kanaaf fayyadamanii kan uummata garan taanetti shane jedhanii maqaa ammallee kennanii fi dararaa jiran malee homtuu qaamni biraa hin jiru. Bulchaan godina Gujii lixaa obbo Abarraa Bunnoo gama isaaniitiin namoota yakka raawwatan seeratti dhiyeessaa jirra malee namni nagaa tokkos kan miidhaan irra ga'aa jiru hin jiru jedhan. Inni kun ammoo poolisiin keenya caasaan nageenyaa keenya hordoffii godhuun akka waliigalaatti kun akkuma godinaatitti magaalaa baadiyyaa keessallee warra biyya kana jeeqisaaf uummata keenya jeeqisaaf lubbuu nama balleessisaaf kan deemu haala kanaan uummata keenya hordofaa saaxilaa akkaataa kanaan deemsan jirra malee namni mataa guddifatee nama akkas ta'ee jedhamee wanni qabamee wanni hidhan tokkollee kan hin jirre ta'uu. Lammiileen naannoo Somaaleetti buqqaafamanii magaalaa Sulultaa qubsiifamanii rakkoo hammaataa keessa jiranii. Lammiilee kanneen fi dhaabbanni DCT Entertainment jedhamuu fi hospitaalli Adaamaa Jeneraal kan Kabeer Hussein gargaarsa kennanii jiru. Qaasim Amaanoo dabalata qaba. Lammiileen Oromoo naannoo Somaalee irraa shiraan buqqaafamanii Oromiyaa keessa iddoo adda addaatti qubsiifamuun isaa ni yaadatama. Lammiileen kunniin sababa adda addaatiin dagatamanii rakkoo garagaraatiif saaxilamaa akka jiran buqqaatota keessaa kanneen magaalaa Sulultaa qubsiifaman. Raashina ji'a lamatti ji'a tokko fudhanna, kiiloo 15 fudhanna, kanarraan waan gahee hin qabnu, saamunaa hin qabnu, wanni ji'a tokkoof nu kannama gisee gurguramnee mi'oota hin qabne kabiraatiin bitanne guyyuma 15 nurratti raawwata jechuu torbaanuma lama nyaanna. Yoo dhukkubsanii namni nu yaalu hin jiru waan takka mataa yoo nu dhukkubees manuma keessa firraasnu malee waan takka marmaraa gahaa hin qabnu. Dachiin amma laaltee gartuun amma ji'a tokko booda ni maddiitti abbaan fedhe deemuu hin danda'u. Kana keessa abbaa waraatii qaba malee ijoolleen dargaggoota bakka fidanii naqanii maqaaf dargaggoota malee maatii 3 qabdi 2 qabdi. Kana keessatti nama tokkicha raashina duraan kan namuuf sanillee irraa dhaaban isaan harkachaa jiranii. Kanarraa ijoolleen tunislee mootummaan akkaataa isaan kanatti furmaata godhuuf yaaduu qabaa fi rakkoo lammiilee kanaa hubachuudhaan dhaabbanni DCT Entertainment jedhamuu fi hospitaalli waliigala Adaamaa kan obbo Kabeer Hussein deeggarsa meeshaalee garagaraa fi
qoricha dhiyeessuun akkasumas qubattoota bira deemuun tajaajila yaalaa kennaa jiru. Yeroo nuti waan dhiqannuu dhabne akkana qoshaashonnee jirru kana keessatti dhufanii waan ganga qabanii nu bira dhaabbachuu isaanii kanaaf hedduu galateeffachuu barbaannaa jechuudha. Uummata keenya akka amma nu dubbatutti jirus kan yaadee waan qabu biraa nuuf kennellee galateeffatuun barbaade haala jiraniif ka biyya jiranillee. Jiraattota kana naannawa isaan jiraatan kanatti dhufnee gargaarsa kana kennuuf yaallee jirra. Bakka bu'aan dhaabbata DCT Entertainment gaazexeessaa Andu'aalam Geetaachoo lammiilee kanneeniif deeggarsa garaagaraa walumaa galatti birrii miiliyoona 5tti tilmaamamu kan kennan ta'uu himanii jiru. Doktoroonni gara 50 ta'an walitti sassaabnee dhufnee jirra. Kan irratti hospitaala Adama Jeneraal Hospitaal baay'ee nu deeggaree jira. Isaan amma fayyaa isaanii sirriitti ilaalanii sirriitti hubatanii namoonni qoricha barbaadaniif qoricha kennanii fayyaa isaanii sirriitti eeguudhaaf hojii baay'ee hojjechaa jirra. Kantiibaan magaalaa Sulultaa obbo Salamoon Abbabaa gama isaaniitiin rakkoon lammiilee kanneenii guutumatti hin furamne waan ta'eef xiyyeeffannoo addaatiin irratti karoorfannee ni hojjannaa jedhan. Soxxamamu yeroo isaa yeroo gannaatu waan ta'eef dhimma xiyyeeffannaa itti dhiyeenyaan hordofna waan ta'eef sirreessaa deemuun hin danda'ama jechuudha. Lammiileen Oromoo waggaa lama dura naannoo Beenishaangul Gumuzii buqqaafamanii araara buufame booddee garasitti deebi'an keessa aanaa Odaa Bildigiluuti namoonni 48 waggaa tokkoliif murtee malee hidhamanii jiru jedhani maatiin qaamumaa itti himannuu ni dhabne jedhu jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennan. Lalisaa Idris dabalata qaba. Waggaa lama dura naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa Oromoonni kumaan lakkaa'aman buqqaafamuun isaanii ni yaadatama. Oromoota hedduu qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaafamanii magaalaawwan Oromiyaa lixaa Naqamtee, Gimbii, Mandii fi Najjoo buufatanii turan araara maanguddoota Oromiyaaf naannoo Beenishaangul Gumuz waliin taa'ameen buqqaatonni hedduun gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasifamee ture. Oromoota qe'ee qabeenya barbadeeffameef saamametti deebi'anii jireenya isaanii tokko jechuun eegalan danuu keessaas araara bu'een boodatti namoonni 48 ta'an Beenishaangul Gumuz aanaa Odaa Bildigiluu irraa walitti bu'iinsa uumamee tureef isintu sababa jechuun dubbii jaarsummaan xumuramee furmaanni isaa bu'ee boodaan qabamanii erga hidhamanii har'a waggaa tokkoof walakkaan darbeera jechuun maatiin hidhamtootaa yaada isaanii OMN itti himanii. Akka maatiin hidhamtootaa kun jedhanitti namoonni hidhaman kun waggaa tokko oliif murtiif qorannoo tokko malee mana hidhaa aanaa irraa fuudhamanii gara mana amala sirreessaa godina Asoosaa isa guddichatti geeffamanii gidirfamaa jiru jedhu. Hidhamtoonni kunniin yookaan shakkamaa ta'anii dhimmi isaanii hin qoratamne yookaan ammoo yakkamaa ta'anii murtiin isaanii hin baramne maatiin isaanii garuu jireenya hamaa keessatti kufaa jiru jechuun kan OMN itti himan maatii isaaniiti. Amma obboleessi koo bal'inaan Huseen jedhamu edda hidhameeti amma waggaa tokkoof ji'a 9 fixee utuu waan tokko murtiin argatin akkumatti mana hidhaa keessa waan tokko kanatti taagootee ragaa irratti funaanamin waggaa tokkoof ji'a 9 maatii ijoollee 4 qabu dhiisee hidhamuusaa maatiin akka ittiin faffaca'anii jiraatu amma irraatti waan tokko kana goodetti jedhanii ragaa irratti funaananii maatiin isaanii magaalattiinsi buqqaanii deebi'anii turanii amma irraatti immoo kana goodetti jedhanii waan ittiin dubbatan hin qaban. Kanaan booddee dhukkubfatee achi keessatti gidiraa guddaa dambisaatiin godhataa dhukkubfateedhu waan goonuuf hin qabnu dhannee dubbisuu hin dandeenyu immoo sa'aatii kana callumadhanii qaxaroodhadhu gaafa qaxaroodhaa deebi'anii maatii qaxaroodha ammas booddee qaxaroodhadhu utuu amma kana jedhanii ji'a 9 fi waggaa tokkoof ji'a 9 hidhamanii murtii malee akkatti rakkachaa jiru. Nama meeqa ta'u mee waliigalaan Oromoonni hidhamanii jiran sababa kanaan? Nama 48 hidhamee jira. Hidhaanii bara 2011 fulbaana gaafa 8 obboleessumti koo Malaakuu Qajeelaa namni jedhamu hidhamee ture. Innaa gaa hidhaan kun kan inni ta'e bulchiinsa naannoo Daalattiitii fi naannoo sana gidduutti namoota yeroo sana walitti bu'anii irratti ta'e heddii gaafa sana hidhamaniiti amma yoonaatti beellamaaniituma jiru garuu beellamni kun hidhaan isaanii kun akka isaas namaan galu jarri hidhaan kun kan murtiidhaaf eegan isaanuma gara federaalaatti dabarsiiseera jedhu garuu homaa tokkoyyuu amma yoonaatti wanti fudhatame hin jiru akkasumatti hidhamanii dhukkuba adda addaatiin illee qabamanii dararamaa jiru. Baay'inaan meeqafaa ta'u? Baay'inni isaanii yeroo sana gara nama 48 turan.
Araarri buufamee buqqaatota qe'ee isaanii irratti deebi'anii jireenya eegalan dhimma jaarsi fureef duubaan deebi'amanii namoota ija hawaasichaa ta'an hidhuun gocha hin malleedha jedhan maatiin kun dhimma isaaniif furmaata dhabnee qaama itti iyyannus wallaalleerraa jedhu. Qorataa yakkaa namoota kanaa ta'uun godinichatti tajaajilaa kan jiru jechuun bilbila nuuf kenname irratti bilbillee dhimmicha gaafachuuf yaallus dhimmi kun ana osoo hin taane sadarkaa federaalaatti ilaalamaa jira jechuun bilbila nurratti cufani.